Hiree ofii murteeffachuu jechuun biyya kotanii ijaarrachuu duwwaa miti. Koloneeffataan mootummaa Itoophiyaa akka ta'etti miti yeroo sana kan ibsaa turtan. Nus maaliif bilisan ba'an? Erga kanatti hacuucamna ta'e. Deebi'anii dhaloota ammaa kanaa Itoophiyaan biyya keeti jedhanii fudhachiisuuf yookiin itti himuu fi seenessa qabsaa'onni gaafa 1960moota keessa uuman sanatu rakkoo fidee jedhaniiti kan kaasan. Koloniidhatuun ta'e Itoophiyaa kanaa bulchinaa keessa jirraa kan keenya jedhanii haasa'uu barbaachisa. Firamoo diina isiniif uume. Yuuzilis nama gatii hin qabne waan sana qabsoo sana geetti. Isa dhumaa, isa gadaanaa. Karaa tokkoonii mootummaa wajjin wal mormaa. Karaa biraatiin immoo mormituu akka keessaniis immoo diina godhachaa haala sanaan deemuun keessan sirrii ture. Meeqa naannaa Daawudiif abbaan caalaa Shirii 67 naanna'an Itoophiyaa kana. Nageenyi keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun qophii keenya kallattiidha. Qophii keenya kallattii har'aatiinis keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aa obbo Dheeressaa Qixxeeti. Obbo Dheeressaa Qixxee akkuma hordoftoonni keenya hedduun beektan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nama qooda adda addaa kennaa turanidha. Sochii barattootaa yuunivarsiitii keessatti bara 1960moota irraa eegaluudhaan hundeeffamuu adda bilisummaa Oromoo wajjinis wal qabatee sochii isaan taasisaa turan ni jira. Har'a keessummaa keenya godhannee asitti affeerrannee jirra. Qabxiilee adda addaa kaasuudhaan waliin haasofna. Haga xumuraatti yoon waliin turtan qophii kanarraa hubannaa gaarii ni argattu jennee amanna. Kallattiidhaan gara keessummaa keenyaatti dabarra. Obbo Dheeressaa waamicha keenya kabajanii asitti argamtanii yaada nuu kennuuf fedhii qabaachuu keessaniif baay'ee guddaa godheen isin galateeffadha maqaa daawwattoota keenyaatiin fayyaa ta'a. Isinis galatooma waan affeertaniif. Haa ta'u egaa akkuma jalqaba irratti ibsuuf yaalle har'a qabxiilee adda addaa kaasneeti kan waliin haasofnu wantoota keessa dabartan dhaloota kanatti waan himtan yookiin immoo akka dhaloonni kun irraa baratuuf wantoota tokko irratti waliin turtii taasifna. Gaaffii koo jalqabaa naaf haa ta'uutittiin waan seensaa akka ta'uu fi obbo Dheeressaan qabsoo Oromootti haala kamiin itti makamtanii yoomirraa kaastaniiti sababii maaliitiin gara qabsootti akka makamtan kan taasise maalii akkamitti yaadattu mee xiqqoo nu yaadachiisa. Aga tokko ana yaadadhaa Finfinnee Yuunivarsiitii dhufnee haa gallu 70 jalqaba akka faranjiitti naasaa deetiin naasaa hundinuu. 70 jalqaba jechuun akka biyya naatti 60 keessa. Gara dhumaa yuunivarsiitii 12 kiiloo keessatti baradhee Baada Maaram kan jedhamu. Bara barattoonni yuunivarsiitii hedduu qabsoo diddiirraa irratti qabsoo guddaa godhanidha. Bara Xilahuun Gizawu namni jedhamu du'e. Harreefuma 6 kiiloo seenee teermii tokko jechuun semistarii duraa kan 12ffaa barataan jira. Achuma keessatti baranneetu achuma yuunivarsiitiitti fufna. Kutaa hundumaarraa Asmaraadhaa haga Diradawaatti hamma Damdolootti nama fidantu tamaarota jira. Achi keessa ijoollee turre nu baay'ee. Sana arguudhaaf baay'ee gammanna turre. Achirraa eegalee waan siyaasaa, waan sochii siyaasaa achuma irratti baruu jalqabe. Itti fufee egaa 70 keessa immoo qaamumaan sochiin babal'ataa dhufe kan Oromoo gaaffiin Oromoo bilchaataa dhume. Yeroon seenu sanatti Maccaa Tuulamaa cufamee jira. Garuu Oromoon haala adda addaatiin totocho'aa jira. Fakkeenyaaf Gullallee kanatti Wallaggaa Mardaa Jaamaa Hibar jedhanii wal gargaarsa jedhanii bananiitu namumti akka wal argu godhama ture. Isas hin dhandha turre. Bakka adda addaatti wal geenya. Hojiin keenya inni guddaan yoo waggaa tokkoffaa waggaa lammaffaa kana keessatti ijoollee Oromoo bakka adda addaatii dhufan Hararii, Booranaa, Gujiirra, Loobbaa Boor, Wallaggaa, Jimma, Shawaa kana bakka adda addaatii
kana walitti qabnee haasa'uu jalqabne. Seelii waan jedhamu tolchina jechuun maadhee. Maadheen kuni filoosofii dubbifna. Filoosofiin kun yeroo sanatti maarkiizam leenizam waan jedhamu irratti hundaa'a. Isa kanatti qindeessinee ijoollee achi keessatti seenaa qabsoo adda addaa French Revolution jalqabee Russian Revolution 1917 jalqabee achi kan Maa'oofaa 49 jalqabee kan ture sana kan warra Vietnaam kana hundumaa kan Kuubaa kana hundumaa paamfileetii adda addaa barbaannee dubbifne ijoollee ittiin dammaqsina. Hojiin keenya filoosoficha duwwii baratu hin ta'in akkamittiin qabsoon addunyaa kanaa maal fakkaata kan jedhu ijoollee Oromoo muraasa kunumtuu kutaa adda addaatii dhufanii ijoollee baadiyyaati kana hubachiifna turre. Hojiin keenya isa ture kana keessatti qooda fudhataa ture dhuma irratti gara 1973tti suuta warri nu dura bahanii hojiirra jiran hagi tokko immoo warra hojiirra hin jirredha. Yuunivarsiitii warri baran waan abaa'oo kana qindeessinadhanii 73tti maadhee wayii tolchanii waas diraaftii godhanii 73 kanatti gaaya'uutuma kanaan jiru yuunivarsiitii keessa waraqaa The Voice of Oromo Against Tyranny kan jedhu barreeffamaa. Warri kana kan barreessanii aga tokko maqaa isaanii nan yaadadha nama afaan 5 ta'u tokkomma Dr. Diimaa keessa ture. Nagaasoon illee ture nan yaadadha. Waraqaan kun bachana waraqaan kun yoo ibsinu waraqaa kana baay'imne ijoolleen akka itti dammaqanii fi mootummaan Hayile Sillaasee barbaade warra kana barreessa argachuu hin dandeenye qara. Waan akkasii kana qindeessaa turre jecha. Haa ta'u isa gara boodaatti wantoota kaasnu ni jiraata. Karaa dheeraa deemtanii dhuftanii qabsoo kana erga jalqabdanii sochii barattootarraa kaasee haga ammaatti barri jirus barrisaa dheeraadha. Taateewwan kana gidduutti ta'anii darbanis taateewwan gurguddaa seenaa Oromoo keessatti bakka guddaa qabanidha. Har'a teessanii yoo yaaddan sadarkaa qabsoon Oromoo har'a ga'eeru kana akkamitti ilaalaa jirtu? Maal hubattu haala keessa dabartanii dhuftanii fi haala ammarra jiru kanarra yoo ilaaltan? Qabsoon Oromoo hedduu deeme. Maayilii baay'ee deeme fagoo. Yeroo ammasitti muduraa sana namni hubannaan isaa baay'ee xiqqaadha. Walis hin beeku. Mootummaan fiudalaa kan Hayile Sillaaseedhaan bulaa ture suni Oromoo qoqqoodee fixe bakka meeqatti. Kutaadhaan kifila gariin jedhanii sana xaqilaa gizaati lafa xaqallalanii mo'an. Kanaan qoqqoodee identitii adda addaa Oromoon eenyummaa adda addaa akka inni godhatu gochuudhaaf irratti hojjetan. Inni Hararii dhufe, inni Arsii dhufe, inni Shawaa dhufe akka sanatti akka of ilaalu iluudhaaf Jimma yookiin Kafaa Hogguu sanatti Wallagga akka kanatti ture. Sanarraa darbee bu'uurri isaa sochii wal gargaarsaa Maccaatuu Lamarraa eegaleetu gangalataa dhufee kan abaa'uun ijaare kanaa tarkaanfatee dhufe. Har'a garuu hedduu deemee jira. Hedduu deemeedha. Yeroo sanaa gaafii gurguddaan tokko kan eenyummaa uummataa self determination yookiin hiree ofii murteeffannaa kan jedhu. Lammaffaan kan gaafii lafaa ture. Sun hundumtuu darbeera amma yoo ilaalle kana haga tokko rarra'ee jiru hiree ofii murteeffannaan kun ammallee self determination akka afaan Ingiliziitti hiree ofii murteeffachuu jechuun biyya kotanii ijaarrachuu duwwaa miti. Qabeenya kee irratti, aadaa kee irratti, maalummaa kee irratti ofii keetii murteeffachuu, ofii keetii of bulchuu, nama si bulchuu qabalee jalqabdee
filachuu kuni hiree ofii murteeffachaa ofii murteeffachaa jedhama. Haqi tokko hafee jiraatu malee hedduu deemee jira. Har'a sadarkaa kanatti nuyi warri durii amma teenyee ilaallu baruma fagoo sagarasiitu hin ta'in bara dargii kan tureef amma ilaallu samii kanaa fi lafa kana wal gargar fagaata. Oromoon fagoo deemee jira. Oromoon rakkina xixiqqoo isaa gidduu jiru yoo fudhate deemee jira. Duubatti illee hin deebi'u ammallee ittuma fufaa. Rakkina gidduu isaa yeroo jettan maal jechuudha? Rakkina gidduu isaa kanan jedhu ilaalcha tokko namni qaban jiru. Wal hubannaa guutummaa dhibbatti yoo tolfate asii biyya Itoophiyaa kana duwwiitu hin ta'in biyya gaafa Afrikaa kana keessatti akkuma agarsiisaa jiru Oromoon murteessaa ta'uun beekamaadha. Qabeenya qabaa, baay'ina uummataa qabaa, biyya kana keessatti kan ijaare isa garuu foormii biraatiin haala biraatiin mul'ate malee harkuma Oromootiin ijaarame biyyichi kanuma Oromooti. Haa ta'u hiree murteeffannaa isin jalqaba yeroo sochii sana keessa turtan sochii adda bilisummaa Oromoo keessas yeroo turtanii fi haaluma sochii addunyaa kana yeroo dubbisaa turtan yeroo xiinxalaa turtanii hiree murteeffannaa sana yeroo sana akkamitti hubatu turtan? Hiree murteeffannaan akkuma jedhe gosa adda addaa qaba. Tokko haala amma irra geessan kun taane yeroo sanatti 1963 harka hedduun biyya Afrikaa yeroo bilisa ba'edha. 63 akka faranjiitti haasa'u hubadhu. Yeroon sun sochiin tamaarotaas bilbiltuudha. Kan Oromoos akkuma sana waliin jira. Warri kolonial nationalisti warri isa jalaa baanee hiree keenya murteeffanna kan jedhutu jira. Darbee 1917 Russian Revolution yoo ta'u national question gaaffii uummataa kan jedhu 1913 Stalin namni jedhamu tuqaa 5 barreessee kaa'ee ture. Hiree murteeffannaa kun yeroo sanatti filoosofii yeroo sanatti bilbiltuudha. Baatee biyya kee ijaarrachuu, ofii keetii kan mataa keetii qabaachuu, aadaa kee guddifachuu, afaan kee guddifachuu, ikoonoomii kee guddifachuu kun hundumtuu self determinationidha yookiin hiree ofii murteeffannaa jedhama. Yeroo sanatti yaalii jiru addunyaan kun bakka lamatti qoodame kaapitaalistii fi sooshaalistii bilook jedhanii bakka lamatti waan qoodamee jiruu fi warri gara yaasuun kaapitaalizimii yoo dubbatanii warri gara bahaa kun immoo sooshaalizimii kanatti xiyyeeffatanii waan hiree ofii murteeffannaa kan jedhu sana filoosofii sana babal'isu turan. Sana keessatti qoodi keenya Oromoon rakkina keessaa ba'uu qaba, lafa isaa argachuu qaba. Ofii isaatii darbeeyyuu mataa isaatii biyya isaayyuu ijaarrachuu qaba hamma jedhutti deemsifna turre, hin barsiifna turre, hin barannas turre. Haa ta'uti addi bilisummaa Oromoo gaafa hundeeffamuu fi sagantaa siyaasaa isaa yeroo bocatu kan duraan barattoonni gaaffii sabaa jechuudhaan kaasaa turanii gaaffiin Oromoo gaaffii koloniiti kan jedhurra ga'eeti kan inni yeroo sanatti kakaasaa ture yeroo kan inni ittiin of ibsaa ture gaaffiin Oromoo gaaffii koloniiti kan jedhu qabateeti kan inni ka'e. Hubannaan akkasii sun yeroo sanatti sirriidha moo dogoggora jettanii amantu? Dogoggora miti ta'a. Amma yoo jette dogoggora. Yeroo sanatti gaaffileen isuma dura sii kaase gaaffileen jiru uummati tokko erga hacuucamee miidhaa keessa jiraate ofii isaatii murteeffachuu jecha kolonii keessaa bo'achuun. Afrikaanni kolonii keessaa ba'anii
fakkeenya ta'an. Gaaffiin biroo warri Filisxeem waanuma sana fakkaatu deemsisu. Warri Veetnaam kan biroonis. Innaa kolonii jennee yoo sana kaasuun jedhame jechuun warri jenereeshii kootii warri sana qopheessan sun sana jechuun dogoggora miti. Yeroo sanatti jedhamuu qaba. Yoo sana jechuudha baate uummata qopheessuu hin dandeessu. Lammaffaa immoo karaktariin isaa yookiin akkaataan itti bulchan suni sana fakkaata. Akkaataan itti mootummaan walakkeessaa sentariidhaa bulchuu namoota biroo hacuuceetu ofiisaatii gargaarsa ala argateen sanuma fakkaata. Kolonii fakkaata. Kanaafi waan mul'atu sana ittimtee namoota dammaqsuullee qabda. Giddiidha sun. Akkas godhee jettee. Kolonii sana amma koloneeffataan mootummaa Itoophiyaa akka ta'e itti miti yeroo sana kan ibsaa turtan. Sirna mootummaa Itoophiyaa sana kan geggeessu sirna jira. State in the church jedhama walitti. Mootummaadhaa fi warra charchii kanaan wal qabata, ortodoksii kanaan wal qabata. Isaan kuni dhaqanii qubatu fakkeenyaaf asii kaanee Oromoo duwwaa miti. Sidaamaa kana Geede'oo Walaayittaa kana uummata kibbaa kana hundumaa yoo dhaqee irra qubateetu leerii darajaadhaan tolchee jara kana qawweedhaan dhaqee qabata. Qawwee yoo qabatu kana kanuma Awurooppaa sanaan wal fakkaata. Xiqqaatu malee sadarkaan isaa xiqqaatu malee. Dhaqeetu afaan warra biyya bituu dirqiidhaan barachuu qabna. Anamma yeroo sanatti tokkollee magaalaa kana dhufe baay'ee na rakkisa afaan amma afaan hojii godhanii afaan Amaaraatii ani himan kana baay'ee nama dhiba. Rakkoo guddaadha. Suni Ingilizoonnis yommuu Keeniyaa dhufanii afaan keenya baradhaa aadaa keenya baradhaadhaanii warra Kokkoyyuu irratti dammaqanii ofirraa lolan baay'ee ajjeesan. Kuni hollaa keenya nagarra hin dubbifne isaas. Akkuma sila sii hime 1963 Afrikaan hedduu yoo bilisa ba'u yeroo sana nus maaliif bilisa hin ba'an? Erga kanatti hacuucamna ta'e aadaan kee, afaan kee, eenyummaan kee yoo xiqqaatee namni biraa si cabsee si bitu hiikaa hin qabu bar bitamuudhuma jechaadha. Bitamuun suni kolonii jettaanii hacuuccaa jettaanii maqaa adda addaatti moggaas malee tokkuma. Erga saamamtee inni Awurooppaa dhufee saamus inni asii saamus gurraachisa ta'uu adiisa ta'uu garaagarummaa hin qabu. Kanamaaf hin kaasaa yeroo sana gaaffiin Oromoo bifa sanaan seeneffamuunsaa dogoggora ture jedhanii kan kaasan waan jiraniif hin gaaffii kana isinii kaasa. No dogoggora miti. Dogoggora hubannaa dhabuudha. Ija har'aatii yoo laalte amma sumaa yoo nama asi gaafadhe Oromoon bakka kana gahee jira. Bari yeroo sana maqaa kan kee himachuudhaaf si dhiba. Ati biqilaa dhawoof hin jette maqaan kun likki miti maqaa biraa Gabra Maaramiin si baasaa siin jedha mana barumsaatti si diddiira jechaadha. Yoo afaan kanan dubbadheette afaanni kun duubatti afaadhaa dhiisii siin jedha. Afaan kana dubbadhu afaanni kun guddatee beekamaadha afaan civilized jedhanii waamu isaan. Afaan tokko kuni yoo sana laaltu dogoggora miti. Har'atti garuu namoonni har'a ijarraatii yaadanii dogoggoradhaniitu ofii dogoggoru malee dogoggora miti. Amma fakkeenyaaf taateewwan seenaa darbe keessatti ta'an keessaa yeroo Itoophiyaan ijaaramturraa kaasee wantoonni ta'anii akkasiin koloniidha jettanii yeroo sana ibsitan taasiseera. Koloniidha jettanii ibsuun keessan immoo akka uummanni yookiin immoo keessumaa namoonni siyaasa Oromootti dhiyoo jiran akka isaan biyya Itoophiyaa jedhamtu kana akka biyyaatti beekamtii akka hin kennine.
biyyadha jedhanii akka namannee fi biyya kooti jedhaniillee akka isaan keessatti of ilaallee akka isaan irraa of dhiiban taasiseera waan ta'eef amma immoo deebi'anii dhaloota ammaa kanaa Itoophiyaan biyya keeti jedhanii fudhachiisuuf yookiin itti himuu fi seenessa qabsaa'onni gaafa 1960moota keessa uuman sanatu rakkoo fidee jedhaniiti kan kaasan. Isin akkamitti ilaaltu kana dhiibbaan qabaachuu danda'u? Rakkoon finne ilaalcha isaanii rakkoo fide malee rakkoon finne maaliif isarra dhaabbateetu innarra gahe samma bilisa gahe kana isa gaheeti. Biyyi kun kan bitame gara kaabarraa kibbatti gadi dhufe. Warri Eertiraa kun Xaaliyaaniidhaan namoo haman malee Itoophiyaan nu koloneessee jedhanii ka'an isaanillee waan fudhatamu miti olaaltu. Maaliif qooda keessatti qabu warri olii sun habashoonni guutummaatti biyya kana babal'isuu keessatti. Oromoo duwwaa miti warri Ogaadeen, Affaar, Sidaamaan hundinuu hin qabamne kolonii hin qabamne jedhaniitu haasawu. Kan Oromoo duwwii har'a Oromoon tokkoffaa Oromoon sagalee guddaa qabaa. Qooda guddaa qabaa ijaaruu keessatti har'a immoo aangoo keessatti qooda guddaa kan qabudha. Kanaaf akkasitti fudhatan malee dogoggora miti inni kun namni hubachuu qaba. Yeroo sanatti jechuun koloniidha jechuun isarraa dogoggorsuu hin qabu. Sun likkiidha. Garuu har'atti Itoophiyaa koloniidha tun ta'e Itoophiyaa kana bulchinaa keessa jirraa kan keenya jedhanii haasa'uu barbaachisa. Haa ta'u mee isa kanatti isin deddeebina amma gara sochii barattoota sanatti xiqqoo ishee isin deebisaati. Abboomaa miti kufaa gara qorannoo fi qo'annoo siyaasaa Oromoo yeroo sana tureetti kan sochii barattootaa keessatti yeroo sana tureetti kan fide isin akka ta'e himtaniitu yookiin immoo barreessitaniitu. Akkasumallee badhoo dachaas gara qo'annaa siyaasaa kan Oromoo kanatti kan fide isin akka ta'e himtaniitu. Badhoon ofiisaa iyyuu nama barataa seenaati nama baay'ee dubbisaa ture nama cimaa akka ta'e hin beekama isinis hiriyaa waan taataniif waan sana ibsitaniitu. Garuu immoo gara sochii kan barattootaatti akka fidanidha kan ibsitan. Haalli sun akkam ture haala kamiin waan sana gochuu dandeessanii yeroo sana immoo maal barsiistu turtan? Wanti sirraa qabu tokko waan haasofte keessa gara qabsoo barattootaatu hin ta'in mooraa qabsoo seelii yookiin maadhee ijoollee Oromoo ijaaramtutti an fide badhoo. Badhoo tokkoffaan waliin baranna. Yagguu sana waggaa sadaffaa yoo jirru maadhee gara kan ijoollee Oromootti an fide. Maadhee kana ijaarame maadhee adda addaatu jira. Ijoollee wal makeetuma ijaarama. Maadhee inni keessa ture yookiin seelii inni keessa ture ijoollee Amaaraati. Afaan Amaaraa haasa'anidha. Gara caalaan isaa ijoollee irraa dhufan Somaalee tokkotti ture isatti ture. Inni durii Harartiitii waan baratee fi achitti iskuulichi baay'ee gaarii ture filoosofii baratee dubbiseera. Burjaa filoosofii ennaa left and right. Isa sana baay'ee dubbisee qabaa. Maqaa isaallee likkitti waaman baddoo kottu jedhanii waamu jarri. Maaliif waa ibsuu danda'a? Hubannaa qaba isaan caalaa. Isaan keessaa fideen maadhee kan ijoollee Oromootti yoo galchitu maaliif na tursite hagamma? Maali sanatti nan galchine jedhanii badhoon. Sanarraa gaattuma fufee gara kan ABO keessatti illee akka inni qooda fudhatuuf hedduu barbaadna turre namoota dhaloota naannoo kanaa. Yoo namni naannoo Finfinnee kanarraa buqqa'e yookiin naannoo kanaa dammaqee ofirraa lolle inni fagoo dhufu piriferii Harariif Wallaggaa yookiin Booranaa dhufee hin danda'u kan jedhu keessumatti Baaroon akka itti yaala ture. Isatu gaa'idii nu godha ture actually. Ijoollee naannoo kanaa ijaaruu keessatti qooda guddaa fudhataa ture. Anillee qooduma keessatti fudhataan ture. Sanaa walitti dhumne. Kan itti dabalee kan OLF itti ta'uu dabalamuu 76
76tti walga'iin ta'a 6 kiiloo bakka jedhamu kanatti ture bakka tokko. Achitti geessee namni galchee ana. Achitti baran namoonni. Isa dura baaroodhaan wal barsiiseera. Baaroo beeka. Achitti qooda fudhate. Nama fudhatu assertiivii haasaa hin beekaa. Pirinsipalii filoosofii sanaa akka gaarii dubbisee waan beekuuf haasaa isaatti illee gammadanii keessa ture jechuu kooti. Gara abboomaa fa'a itti yoo deebinu abboomaan fa'aa nu booddee turan. Yoo dhufanii galanii tokko ijoollota nu booddee turan gisee hundumaa qindeessinee seelii yookiin maadheetti ijaarree qabsoo Oromootiif qopheessina jedhee sila sitti meera. Amma isaan kun waggaa tokkoffaa gaafa seenanii ani siiniyerii isaanii waan hin tureefan walitti qabe. Abboomaa du'ii miti du'eeraa tokko Masalaa Dhaabaa jedhu. Kibba kana Yaabeellootti dhalataa garuu hundee isaanii gara Bachoo kana. Abdataa Guutamaa jedhu ijoollee hin cinniiti. Innis booddee gara Tigoree Qashibbirii waan jedhu sanaan ajjeesan. Naannoo kanatti naannoo Qacanee kanatti illee ajjeesan. Biyya Abbaa Jabal jedhu mana hidhaas waliin turre nama Jimmaati har'a Torontoo jira. Nu nama 5 ana dabalee jechaa. Na materiaalii dubbisnu jira waan dubbisnu sana 6 kiiloo mooraa 6 kiiloo ani kutaa achitti walitti baadee bakka tokkotti baaneetu 7 sana qoranna maarkizam leenisa. Isaan keessaa namni dammaqee duraan dubbisuu danda'ee ture abboomaa ture. Abboomaan tokkoffaa asuma 6 kiiloo bakka jedhamu kana faamiliin isaa achi jiru. Kan inni baratee Tafarii Mokonnoonii ijoollee yuunivarsiitii wajjin waliin arga ture. Baay'ee dammaqaadha. Barumsa gaarii nama barateedha. Littaanee nama Masalaa jedhan kana Masalaa Dhaabaa jedhu. Innis dammaqaa ture. Warri kaanis warra kanan keessaa bakka adda addaatii walitti qabee waan ittiin barsiisan immoo warra nu dura baratan hin argitu gartee waan materiaalii waan ittiin barsiiftu maarkizamii kana waan ittiin barsiiftu dialectical materialism waan jedhu historical materialism kan jedhu irraa jalqabdee barsiista kaan duplikeetii goona kaan immoo asii Russian embassy ture gara Piyaasaa kana achi sin ergifannaa karaa isee kana sin bichifannaa kana dubbisiisuu eegalee achi inni gaafa waggaa lammaffaa ga'u isa dhumaa sana keessatti sekereetarii ta'ee qooda guddaa kenne abboomaan. Baay'ee dandeettii qaba. Laggasee Zeenaawii Mallas Zeenaawii fa'aa kanaa wajjin student movement kongireesii sana keessa ture. Inni maajoritiidhaan filamee barreessaa ta'ee dura taa'an immoo Geetaachoo Bagaashaa ijoollee goreetti dhalatu. Amma Michigan jiranatti fakkaata. Isa profeesar. Inni Riyaakooti histiriima waliin barataa turre. Booddee Haappaa galee amma ekonomistii wayiiti. Haa ta'u gaamee dhimmuma kanaa wajjin wal qabatee duula tokko jira. Duula Idgat Hibrat jedhamu tokko. Duula sana booda wantoota baay'ee ture kana gidduutti ta'iiwwan baay'een turaniiru. Yeroo duula sanaa erga deemtanii booda Asallaa fi gara Salaalee deemtanii hojii tokko hojjechaa akka turtan barreessitaniittu. Asallaatti hojii adda ta'e tokko kan hojjettantu jira. Hojiin sunis uummanni baadiyyaa fardaan gulufaa akka magaalaa Asallaa akka seenu taasisuu keessanidha kan hin dhaga'e. Isa maaliif kan gootanii akkamitti ta'e sun? Tuni imala Salaalee fi Asallaatti hin godhin dura hojiin keenya inni guddaan nama ijaaruu waan ta'eef duula jedhee dargiin zamachaa Idgatina Hibrat Ministis jedhanii waamanii nu warra haga tokko warra seenaa barannu gara Tigraayitti nu addaban. Badoo dachaasaas anis
Adwaa Awraajjaa jedhu dura achitti nu ramadanii aankoo durseen dhaqee jalqaba warra duule keessaa karaa Dasseetiin dhaqnee gara makiinaa 15 basii 15-20tiin walitti duulle jalqaba kibbatti duulchisan Galaasaa Fayisaan gara Booranaatti. Taanee giruuppii keenyatti duulee badhoon silaa dhaquuf ture seekuritii rakkina nagaatiif jedhanii cufanii isaa cumnaan sululta kanatti akka duulan godhan ijoolleen Oromoo namoonni naannoo kana warri ijoollee warra dureessaa naannoo kan akka duulan jedhanii warra akka Tafarii Mokonnon Yoosef Seent Yoosef jedhan waaman Naazireet Iskuul warri jedhaman kun ijoollee isaanii akka warra irraan fagaanne barbaadan. Asitti erginaan Oromoon naannoo kana akka isaan jedhan miti afaan isaanii hin dhaga'u. Ijoollee Oromoo kottaa jennaan asitti duulee badhoon. Karaa birootiin yoo walitti duullu karaa lamaan ture tokko karaa Gojjam tokko karaa Dassee ture. Karaa Gojjam keessaa warri duulanii tokko Abboomaa Mitikkuuti Daabaatitti duule Gondor. Isaa wajjin kan duule tokko Firoo Ibsaa Ayyaanaati Daawud Ibsaa. Inni Chagniitti duule Gojjam keessa. Abboomaan warra zamachaa kana bakka bu'aatii kottaatii orientii sin barsiifnaa jennaan isaa chaansii argatee biyyana dhufee ijoolleen filatanii dhufee asumaanii Moqaashoo deeme Muhee Abdoo fa'aa Gadaa Abboomaa Zakkaariyaa Hasan Boruu Barisoo Otumaan nama jedhamu nama ja'a Baaroonfaan erganii Moqaashoo jaraa wajjin deemanii ittaannee duulli karaa olii sunii hamaadha wantooti barsiistu hin jiru aadaan isaa addaa waan hojjettu si jibbisiisaa dhiiseen galeen gaafa ji'a 4-5 ta'uu dhiiseen gale Adwaadhaa tiraanspoortii kaffaladheen baqadhee gale. Dargiin nutti ta'uu jira hin barattan hojii hojjechuu hin dandeessan biyyaan baatan jedhee awaajii ibsa nutti baase. Yoo dhufuun namoota akka Baaroo Fayyoo mari'adhu dhiisii hojiima biraa hojjedhaadhanii utuun turin Daawudis dhiisee dhufe innis ittiin tolle. Amma aniif inni guyyaa wal agarreetu maal akka hojjennu irratti kan biroos jiru ijoolleen hin duulles. Haasofna turre utuma innuu waan biraatti dabarreellee hojii biraa hojjennu. Utuma kanaan hojjetaa jirru amma waan hizbi dirijjit jedhamu maqaa caatiin hojjetamu jira. Gobaratti ta'ee OLF'dhaaf nama Infimikaal Iddeesaa nama jedhamutu nama Arsii nama jabaa tokko Asallaatti ramadamee dhaqee hojjisiisuu dadhaban ijoolleen yaabbaa rakkise baay'ee katamichi baay'ee hamaadha. Seetalar uummata dhaqee qubate kana uummata biraa miidhaa. Asallaa gaafadhan socho'uu dadhabne. Amma torban tokko turre lama turre dadhabne amma namni tokko poolis koomaandarii turanii Dabbabee Urrisee jedhamu. Hundeen isaanii gorra Adaa Bargaa kana garuu Aduulaa jamjamtii nama guddatanidha koroneelaa. Isaan immoo Arsii sanatti ajajaa turanii nu waamanii ijoollee wanti isin gochuu qabdanii qotee bulaa kana gararraa jalqabaatii fardaan magaalicha keessa tokko gadhiisaadhaan biiroon keenya gara gadiiti waajjirri bulchiinsaa Asallaa beekta'u ta'e gaara akkasii gararraa dhaaga'uu jalqabnu Oromoon gosa lamaan kan Arsii kan nama sodaache fardaan Shawaan fardaan magaalicha keessa gadi dhangalaamne sodaachifne sana booddee baqattee badda warri nu rakkiftu. Sana haga tokkotti ijaarree ani 7-5 turen si'a
dhiiseen addeebi'e dhiisee deemuun addeebi'u kinfeen isin turre qawwee fudhatee dhaqee kilaashinkoofii sana akka hidhatetti dhaqee abaa'utti dabalama karaa Harargeetti hin gahin turin dhukkufatee illee du'e namni kun nama jabaadha. Kana sallaa akkas jecha. Tooftaa sana isaanuma warroota duraan rakkisaa ture kana ittiin doorsisuma itti fayyadamtan jechuudha. Ilaa Koroneelii dhuma irratti illee baruma darbii isaa achii fuudhanii ambaasaaddara godhan gara West Afrikaa Senegaal natti fakkaata. Isaantu Maccaatuu Lamaa keessa turan. Warra Maccaatuu Lamaa keessa turedha. Dammaqoodha. Hin beeku. Rakkina Oromoo warra hubatanidha. Isaantu nu gorse jechuukooti. Haa ta'u kan biraan kan ittiin yaadatamtanii waa'ee barruu warraaqaa jedhamuuti. Barruu warraaqaa suni yeroo sana mooraa gara Meesonii fi Haappaa fi humnoota gara dargiidhaan jiru kana haguuggii gara miidiyaatiin isaan taasisan miidiyaa yeroo jedhu barruulee adda addaatiin isaan yeroo sana taasisaa turanii isa kanattiin dura dhaabbachuu fi kan barruu warraaqaa sana qopheessuutti kan deemtanii isa amma ta'etti hojjetaa turtaniittu har'a teessanii yeroo yaaddan barruun sun firamoo diina isiniif uume yeroo teessanii yaaddanii barruu sanaan maalitti milkooftanii maalitti dhabdan? Inni ati dhumatti jette kuni maalitti milkooftan maalitti dhabdan jettu kuni murteessaadha. Maaliif yeroo sanatti baay'ee rakkisaa muraasa nama 6 bara duula bahuudhaaf ture keessaa duula dhiibnee gallee warri kan duula irra jiru immoo baruutti daballee hojjenna. Akkuma sila siin jedhu anii fi Daawudii waan sana dhiibnee duula sana dhiibnee gallee jirra. Hojiin keenya ijoollee asitti hafte jaaruu waan ittiin dammasinu tokko tolchuu kan jedhu warra nu dura turan akka Baaroo fa'iin yoo mari'annu numti waa qopheessaa jedha. Isa duraa warri Moqaadishoo dhaqan sanatu gadaan faan moo'ifaatu turanii jara bira deemna kan jedhu gara Baroos dabalatee ijoolleen biroo jiru gara nama 13 taanee qophoomnee turre. Kontaakti persanii namni Baaroo quunnamu ana dhiqaan hin beekan. Utuu kanaan jiru ijoolleen hidhamte hin hidhe Ziyaad Baarreen warra dhaqan sana. Biyyaa'uu ari'atamanii Yaman deemanii deebi'anii hidhamaniiru. Kanaaf asumatti waa hojjedhaa jedhan. Barruun afaanii qubee Saabiyaa kanaan barreeffamu hedduutu jira. Keessumatti kan Haappaa EPRP kan jedhamu kun ji'atti 2-3 baasu. Organizedidha baay'ee ijaaramanii. Ijoollee magaalaatti. Ittaanee kan Meesoon. Kan Meesoon immoo mootummaa wajjin hojjetaa rakkina tokko hin qabu. Beeta mangistii fa'itti duplikeetii godhanii facaasu. Kanatu faca'a. Biyya Oromoo keessas kibbas hundumaa. Maal akkamittiin wayyeessina jedhanii utuu hin dhufin Icaappaa waan jedhu tokko jalqaban. Maaliif Haappaatu paartii dhadhee dhaabe. Paartii waan jedhu dimokiraasiyaatu waraqata facaasaa jiru gidduudhumatti nan yaadadhaati. Oogustii keessa natti fakkaata ganna keessa facaase paartii ta'e dhadhee. EPRP. Ethiopian Revolutionary Party jedhee ammayyuu jira miti kompiitii godha. Amma warri akka tokkotti Itoophiyaa Cuqunochi paartii jedhanii tolchan. Sana Baaroodha akka Tasfaa Ebbisoo jedhan tokko akka Safaa Caboo jedhan warra kibbaa kanatti dabanii Itoophiyaa Cuqunochi paartii jedhan. Icaat sana jechuudha kun? Icaat ta'a booda sittan himaa. Icaati akkamittiin paartii ta'a tokkoffaan warri sunis paartiidha jechuun theoretically likkii miti kan jedhu irra geenye. Icaappaa kana Icaatitti tigiliitti deebisan. Erga ijaarata hojjeta nama muraasa. Ani isaas hin beekan peejii tokko 2 facaasu yaaluma ani. Haa ta'u malee innimtuu nama walitti qabe.
Caasana egaa agoborii godhatanii isaanii amma ilbi dirijjitii sana warra seenanii giruuppii 5 ture beekta ta'een beeku. Tokko Meesoon Mallaa Itoophiyaa Socialist Movement Uwaz League kan jedhu Sannaa Likkee Batii innis Oromoon Magarma Wallaggaa warra Gidaam. Kan biraa kan warra kan dargiitti Maalreed kan jedhu jira. Marxist Leninist kan jettu isa jalqabaa diimaadha kan jeerii godhu ijoollee adda addaa walitti qabanii isa keessas afshaalummaa. Isa kam jechuudha inni kan Maalreed kan jedhamtu tokko. Isa diimaatullee dura taa'aa ture jalqabatti. Quba qabna. Shanan kanatu ture. Amma icaatis keessa galte amma kana keessa maaliifi baaroon dirijjitii keessa hojjetaa ittiin hojii hojjechuu kan dandeenyu kafarii waan agobara qabaachuu qaba. Ittiin socho'uudhaaf. Tuma kanaan jirru amma ijoolleen jedhamte warraaqaa gaaffii keetiif warraaqaa kana qopheessaa kan jedhu qopheessuutti teenye gaa. Warraaqaa kana nu nama 6 taanee qopheessinee Mitikuu Tarfaasaa jedhama ijoollee Mandiitii. Mannaagashaa Awraajjaadhama naannoon kun Bagguu sana. 4 kiiloo kanaa biiroo qaba. Biiroodhuma amma sabaa kana bira. Sabaatuun ta'inii paarlaamaa kana duubaan garanaan biiroo qabaa achi biiroo isaatti intini goonaa Mitikuu Tarfaasaa hiruma keenyannis. Mitikuu Tarfaasaatii badhoo dhaqeenii sultaa waameetti dabalee dambidisaa isaa nama tokko ittiin dabalee anaa Daawud Abeel Mitikuu obboleessaa amma lubbuun jira obboleessaa Abboomaati. Inni high-school studentiidha garuu accessibility adda addaa qaba makiinaas hin oofa. Manni isaanii naannoo kana waan tokko nu gargaaran itti dabale baay'ee dammaqaadhas immoo. Taanee hojjennaa otoo kanatti wal geenyee weekendii yookiin sanbatarraa dhufu badhoo fi dambiin biiroo isaa sanatti dhimma baana. Aniif Daawud immoo guyyaa wal agarree irratti hojjenna. Irratti hojjennaa as gajjallaa kana fa'i na yaadadha madaalaalamii na jiran embasii kana gara namni tokko ture. Mana isaa fa'itti wal geenyeetu qopheessina turre. Wanti sun hedduu nu gargaare ammeenya hin qabu. Maaliifi Oromoon akka dammaqu sanarraa akka oolu waraqaan keenya akka kan jiraa baay'ina qabaatiin malee akka sirnaan faca'u goon. Air Force keessatti namni warra Shiniggaa keessatti du'e keessaa eeggisu wanti namni jedhamu Air Force keessa jiraa har'a faca'ee har'umatti kennaa dhufee fuudhaa. Peleeniidhaan amma Eertiraatti hamma Goodeetti hamma Dirreedawaatti facaasnaa Oromoo ittiin gar tokkotti deebifne. Isa duraa isa lammaffaa utuma kanaan hojjetaa jirru rakkinni atamma isin miidhe moo isin hin miine kan jedhu rakkina tokko kan inni fide namni lama nu keessaa Meesoon ta'anii jiru nu hin beeknu. Warruma barruu warraaqa kana warruma keessaa innumti biiroo isaatti qindeessinu tokko isa Mitikuudha tokko dambii sana. Booda gargar yoo baanu afuramne badhoo Fireewoo Dheeressaa fi Abeel Mitikuu nama afuramne itti fufne nuyi. Istaandii fudhannadha intini keenya irratti inni mootummaa jiru kan akkamitti ilaalla. Meesooniin akkamitti ilaalla. Yaappa akkamittiin ilaalla kan jedhu waraqata barreessine. Meesooniin keessa hin galchinaan lolli gargar baane akkasitti fixuudhaa fi bu'aa guddaa fide malee keessa waan beekanii booddeellee nu rakkisan malee ijoollee Meesoonitti galan kun hedduu nu rakkisan. Haa ta'u malee warraaqii bakkalchi sana booddee waggaa tokko moo meeqa booddee dhabaye. Bakkalchi kan OLF magaalaa manatti jalqabame inni kun hedduu
hedduu nu gargaare, hedduu ijoollee ijaare, hedduu ideologically, strategically ijoolleen garamitti akka qabsooftu gargaare warraaqe. Yeroo sana barruu sana keessatti Meesonii fi EPRP gara tokkotti qabdanii dargii wajjin moggeessuun yookiin immoo garuma tarreema mootummaa dargii keessa keessanii galchuu keessan keessumaa Meesoniin EPRP fi dargii waliin hiriirsuu keessan yeroo sana mormii isin irratti kaasee ture akkuma isin amma himtanii namoonni lama isin keessaa ba'anii karaa tokkoon mootummaa wajjin wal mormaa karaa biraatiin immoo mormitu akka keessaniis immoo diina godhachaa haala sanaan deemuun keessan sirrii ture? Sirrii ture. Maaliif Meesoon duwwiitu mootummaa wajjin hojjeta malee EPRP'n mormisuudha. Waraantiyyuu haa ta'u malee eenyummaa keenya hin barre hamma dhumaatti hamma gara dhumaa geessutti hin barre EPRP'n. Warra nu keessaa bahetu dhaqee dhossaa keenya sekireetii keenya baasan irratti ijaaramanii irratti illee hojjetanii maqaallee nutti tolchan dhiphoo nuun jedhanii naroo naashinaalisti nuun jedhan. Maqaa sana koinii kan godhe isaan. Yeroo sanatti jalqaban. Dargiin sana booddee miidiyaadhaan baasee nama naashinaalizamiidhaan hojjetu hundumaatiin naroo naashinaalisti jechuu jalqabe. Akkuma amma finxaaleeyyii maaloo jedhan kana jechaa. Yeroo sana hojjechuudhaa baanne baay'ee rakkoo ture. Ijoollee baay'ee jajjabduu naashinaalistoota sabboontota jajjaboo ijoollee Oromoo meeqatu Meesoonitti galee kaanillee du'anii kaanidhaadhaan baay'ee rakkatanii ba'anii kaan hin jiru booddeellee gara OLF'tti warri deebi'an hin jiru. Baay'ee gargar nu duraa diige. Kan yaabbaa beekamaadha. Maaliif warra magaalaa kanaa fi warra duraan biyya bulchuu sanaan wal fakkaata. Fakkeenyaaf amma Wallagga keessatti hojjechuu hin dandeenye yaabbaan yeroo sana. Meesoon immoo laayinsi sheerii qaba. Isatu kontiroolii godha ture. Nutu dhaqee rakkisee gara booddee. Kanaaf miidhaasaarra bu'aasaatu caala. Meesoniin maaliif gara sanatti ramaddan isin? Mootummaa wajjin hojjeta. Mootummaa waliin jira. Lammaffaa qabsoo Oromoo yeroo sanatti filoosofii isaaniitti fidanii dhufantu jira baratanii yookiin dubbisanii international proletariat ideology kan jedhu kan qabsaa hojjetaa biyya addunyaa. Qabsoon gitaa hin dhumata isaan qabsaa'ee hojjetaan kun qabsoon sabaasisuma keessatti bakka argataa jedhan jedhe Haayileen gaafa dhufu. Kun hin ta'uu jedhamee itti himamee Oromoon dammaqee of ijaaruu qaba. Oromoon of ijaaree haga tokkummaan geenyetti of baratee asochaa kana hubachuu qaba. Malee sun maal hin baasu kan jedhan isaan achi galanii waan hundumaa qabu. Amma keessaa baqanii ba'anitti maallaqa bajatii qabu, waraana qabu, sekuritii qabu turan akkuma mootummaati. Mootummaa yookaan gursisaan. Achi booda egaa Finfinnee irraa kaatanii hojii barsiisummaa fi gara Naqamtee deemtanii achi deemtanii hojii siyaasaas achumarraan hojjetu turtanii garuu naannawaa Naqamtee sanaa dhuunfannaa Meesoon jalaa hambisuu hin dandeenye. Akka maaliif dadhabdanii yookiin immoo maaliif isaan isin caalan Meesoon Naqamteetti? Tokkoffaan akkamiin deemne asii kan deeme anaa fi Daawudi. Yeroon sun baay'ee kriitikali baay'ee rakkina guddaatu ture. 77 reefa seenna Januwaarii akkas. Yaa'uudhaan second semesteriitti tokko namni dhaqee achi waa barsiisu hir'ina qaba. Naqan ijoolleen yaabbaa gara Wallaggaa akka nanne fedistiidha. Fedistiidhaniin maqaa Haayileetiin maqaatti moggaasanii gara sana naqnaa namni barsiisuudhanii didan. Kanaaf namni isaa Qaangoot jedhamu dhufee nu fuudhe
akka naannoo baara quunnamee karaa sanaan tokko isaa lammaffaa duraa asii warra hojjetaa turre warri jalqaba turre kuni aniif Daawudii hin saaxilamne warri nu baatini kun nu saaxilanii nu jala deemu warri meesoon baay'ee nu rakkisu. Nu ta'uu beekuu kanaafi xiyyaafannaan guddaan irratti godhanii warra gaggeessu gara biraatti dabarsuun giddeessaa nutti ta'e. Nama jaarree gara nama 12-11tti dabarsinee ofii keenya waggaa arfaffaa barra dhiibnee deemne. Giseensaa baay'ee rakkisaadha. Asii tiraanspoortiin hin jiru Somaaliidhaan wal lolaa jira mootummaan. Asii makiinaa xiqqoo tokko fudhanneetu Amboo keenya Amboo immoo Bullee achii kaanee gaafa sana akka itti deemne Amboon Bullee Baakkoon Bullee Naqamtee geenye. Hamma karaarra jirru kanatti lolli guddaan ta'ee Dargiin Tafarii Bantii faallee ejjeessaa nu quban qabnu. Telefooniin hin jiru, informaashiniin hin jiru. Yoo Naqamtee geenyu baxaxamaadha mootummaan asii rakkina qaba. Annee jalqabnee egaa Daawudii bulchiinsa keessatti biiroo istaatistiksii tokko baranii istaatistiksii baratanii isa hojjetaa. Amma barumsaa sananii haayiskuulii hindi tokkotu barsiisaa jira garuu SLCF ijoollee qopheessuu hin danda'u. Haqeeni isaan qopheessee ijoollee amma piroofeesaroota. SLCF qormaata ga'umsaa kan darbiinsaa jechuudha. School Living Certificate jedhama. 12ffaa uffittuu SLC jedhamee waama. Isaaf qopheessuu ijoollee African History, Ethiopian History. Haga tokko immoo namicha Hindii sana World History hin beeku baay'ee qabu garuu doktor maastarsii qabaa dandeettii qaban tolchanii ma dhufu turan. Isaan wajjin babarsiifne ijoollee amma haala jijjiiran maqaa isaanii yoo barbaachisaa nama akka Daaneel Ayyaanaa Iskeelfaa kana 12tti barsiisee warra kaan 11. Iskeelfaa sintu barsiisee iskuulii sanatti? 12tti SLC'dhaaf barsiisee achitti gaa hojiin ka'onni guddaa ishee barsiisa kan ruutuun ta'e achitti dhannee gaaffii keetii fi meesoon koorii seenterii isaaniitti garuu katoo malee ijoollee akka jirti. Jaarri maaliif yan aksesiin qaba karaa mana barumsaa kanaa fi ijoollee gargar baafne ijoollee naannoo Gimbii dhufanii Gimbii keessaa immoo mandiin akka hedduutti meesoon. Horros akkuma kana ijoollee naannoo Daawud malee ijoollee aga tokko jaarree maadhee jaarree kitaaba sana keessatti kaa'eera. Maadhee 2-3 tokko karaa siviikiitii warra hojjetaa immoo abbaa caalaatu hojjetaa Daawud waliin. Jara sana hojjenne isaan keessaa ijoollee hedduutu lola irratti illee dhaqanii garanattis darbanii karaa Harargeetti illee warri wareegaman jiru. Warri naannoo Gimbii kanatti hojii adda addaatti ramadamanii waggaa baay'een yoo sana Nugusee bulcha Nuguseen 7-8 jira ijoolleen sun. Bu'aa guddaa fidan warra maqaa qajeelaa fa'a kana. Dhumarratti wallafii galee kontirbuutii godhee har'amma sadarkaa addaa gahee jira amma ministeera gahee jiru qajeelaa Maddaasaa fa'a. Meesoonin akkamitti sochii isaan Naqamtee taasisan kana akkamitti isin caalanii naannoo sana keessatti baay'inaan dhuunfatani magaalaa Naqamtee fi naannoo sana? Ilaa bulchiinsa obbo Biyyuutu bulcha. Biyyuun warra OLF warra qindeessa keessaa tokko. Biyyuu Galataa amma yoo jiru Ameerikaa jaarsaa 90 keessa ta'umma. Kan siyaasaa yookiin dirijjiteedhaan Haaluu Garbaabaati nama gara Horrooti. Haaluun duraan baay'ee naashinaalistii ture. Maadhee yookiin maarree isaadhaan sana kan Diimaa fa'aa wajjin illee qe'ee ture beeksisaa bahe. Sabee Haayileen fa'aan tokkoffaa Haayileen dhaloofsaa naannoo sana. Dhaloonni Haayilee achi ta'uunsaa achitti guddate yoo Horroo haa ta'u malee Arjoo haa ta'u malee dhiibbaa qaba. Lammaffaa nama guddaa olaanaa Batii nama jedhamu
isa qabatanii nama guddaadha siyaasa beekuu xabaqaadha. Isaan qabatanii haa ta'u malee bobiyyuun baay'ee nu gargaara. Lammaffaa kan qotiisaa irratti namni itti gaafatamaan hojii guddaa hojjetee du'aniiru amma Taaddasee Qana'aa jedhu isaan nu wajjin jiru. Dhossaadhaan hojjenna. Ana halkan na hiti ijoollumteen barsiisu. Guyyaan an barsiisaa ganna dhiisu ganama dhufanii. Amma kanatti turre booddee faffaca'anii akka tokkotti. Dafanii bakka qabatanii dafanii caasaa mootummaa qabatan. Caasaa akka paartiitti meesooniin sana qabatan. Bulchiinsa duwwii waradaa warra bulchiinsa duwwii karaa bobiyyuutiin gara sempasii gara keenyaa qabu. Akkasitti ture Wallaggaa. Guutummaadhumatti meesoontu hamma baqatanii ba'anii hidhamanitti isaantu kontiroolii godha ture. Isin hidhamuun keessan ergasii booda gam tureetu gaa? An deebi'een erga waggaa tokko barsiise deebi'een yuunivarsiitii Finfinnee waa xiqqoo koorsii xiqqoo fudhadhee tiisiisii koo barreessaa asuma magaalaa kana keessaa hojii hojjedha. Hojuma sanaan hojjedhu dhufeen immoo asitti immoo warri caakkaa deemanii yoo erga na deebi'e tokkoffaan OLF caasaa biraatiin ijaarame kan nama 5 itti filameetu jira amma garsaan itti filame sana. Isa keessatti qooda fudhannee yoo bahanii deemanii isa 77 jechuudha 77 lammaffaa jechuudha. Military command kan jedhu sana. Super military command sana keessatti Magarsaan itti filame Baaroon Jaalaa Baaroon filamuu fedhu ofiisaati. Leencoo Lataa Yohaannis Yawusan barreessaa ture. Eemuu Yabdoo Damisee warri kun nama 5 itti filamanii hin deemanii dirqama tokko Damiseen keessumatti nutti kenna. Anaa Mulugeetaa Mo'isaa ammaa wanti jira yuunivarsiitii keessatti ijoollee maaliif hundeen qabsichaa yuunivarsiitii waan ta'eef 6 kiiloo kana dhufee nu wajjin bulee nu achi bulla beekaa. Qashibbirii jira baay'ee rakkisaadha. Agala ala baatee nama du'a argita. Nama jaaraatii ijoollee jaaraa itti fufaatii qabsoo kana jabeessaasii dirqama sana fudhanneen Mulugeetaan ijoollee fakkeenyaaf akkuma Qaasima Simaan Nadhii Gammadaa jechaa. Zakkaariyaas Mul'ataa Hookii Gammachii Dhaabaa Nagalleetti ana biratti ajjeesan durumaanuu badhoon dammaqseera sulta kanatti duulee gurbaan ijoolleedha. Warra kan kana fakkaatan hedduudha gaa ijoolleen warmati maqaansiidha malee warratti beektu. Ijaarree mooraa 4 kiiloo 6 kiiloo kanatti hojimti keenya jennaa waan keenya barreessaa. Paartilee immoo annan barsiisan turte barii Mokonnonis maaliif astamaarotaa fixeera dargiin vaakansii bakka adda addaa jira. Qidduus Yoosef kana dhaqee barsiiseera juma 2 barsiisan an dhiisa. Achi immoo bakka biraan dhaqa akka pirogiraama kootiitti. Ismaanan jiraataa kan hojjetaa turre yeroo sana booddee ergan fixee bakka biraa dhaqee jechuun Mulugeetaan asitti ramadame magaalaa ani gara Sidaamoo jedhu sana hawaasaa naqu bakki guutee bahee jira. Dargiin irraa ajjeesee daarakteera naan jedhan fireeshii nama fixe. Akka tokko barsiiseera asiis immoo xuuxannoo nan qaba malee. Naan amma eessa dhaqu Nagallee Booranaa banaadhaa jedhan. Jamjam akkas, Geedoon akkas, Walaayittaa, Hawaasaa kana hundumaa dhiisee Nagallee file. Jamjamiin bultee guyyaa 10 guyyaa 5 eddee deemta konvooyiidhaan. Miinoo lafarraa xaragaa yaa'u sana Somaaleen amma achiisiin dhuftee turte. Ani imma ijoollee achi ijoollee Booranaa ijaaruun qaba dheennaqa. Yaa'uun naqa ijoolleen hin jirtu. Ijoolluma siiqa waraanaatu jira. Hundeen isaanii Oromoo ta'uu danda'a wadda addaatiin. Isaantu jira. Isaan iskoolichi gara 3,000 amma 4 qaba.
Sanaa waggaa tokko qindeessaaru nama haga tokko ijaarradhe sun kanaan jiru communication waan hin jirreef asii namoonni keenya hidhaman. Amma akka Daawud fa'aa hidhaadhaa bahee Horroo hidhaa bahee Horrootti hidhamee ture inni waggaa tokko caalaa. Bahee dhufee yuunivarsiitiitti deebi'eera. Innis hin turre inni warra jiranii warri hidhamanii dhawne warri kaan hin baqatan. Anachitti na qabatan. Nagalleetti na qabatanii haga tokko torban lama hidhamee waan qindeesseen achi hawaasaa dhufee bara ji'a 5 tokko ture olla fidan. Dargisiifat beetii si maakalaawii. Maakalaawii kan jedhamu na tursanii dargisiifat beetii nu geessan. Dargisiifat beetii sanatti torchii lafa si godhanidha. Akka kana ture jechaadha waanidha. Mana hidhaatti gaa wantoota baay'ee wantoota beektan akka waan hin beekneetti of dhiyeessaa akka turtan muuxannoon sun ergasii asillee dhaloota taanu kana fayyaduun oolle. Namoota wantoota beektan kana akka hin beeknetti of dhiyeessitanii yookiin immoo homaa hin beeknu jettanii himu. Waan sun akkamitti hubattanii waan sana gochuutti seentan boodas namoonni itti fayyadamaa turan muuxannoo kana waan ta'eef. Gaaffii bareedaadha. Maal sitti fakkaate? Yeroo maadhee keessatti qormaata gootu waraqata adda addaa filoosofii qabsaa'onni adda addaa kan Chaayinaa, kan Veetinaam, Kuubaa, kan warra Rashiyaa ittiin socho'aa ture waraqatan argatta. Disipiliinii isaan argattan dubbista. Isa keessatti warri nu waa dubbifne maal gochuu of qopheessine yoo poolisiin si qabate hamma dandeessutti wal'aalaa of godhi. Yoo si dhaanan illee wal'aalaa tokko hin beeknu. Useless nama gatii hin qabne waan sana qabsoo sana geetti. Isa dhumaa, isa gadaanaa of godhi. Ani walgahii akka keessan qooda fudhadhee sana keessan ture. Sentral komiteetti paartisipeetii godheeraa yookiin qooda fudhadheera warri jedhantu turan. Ijoolleen an rikruutii godhe yookiin itti fide ana booddee hafanii waggaa 10 kan hidhamantu jira. An garuu hamma miilli na quncisanii shalama sadii irra deebi'anii tumanitti nan dide. Hin beeku. Habalu nama gatamaadhaan mo'aasaaf taanatti jedheen itti hima. Ofii kooti immoo ijoollee keessaa baay'ee barra. Ani koo mootummaa fana jitaara barsiisa darakteera maalittan sii beeka kana. Usuma kana hojjettu hin didda. Hin beeka namichi habaluu wajjin miti. Dhimma isaati habaluu tokko siin jedhee jedha hin didda. Hin tumamta hin didda. Akka kanaa sana warrin dubbisin warrin beekan dheeraa hidhaman. Amma Abbobiyyuu na yaadadhaa Abbobiyyuu Galataa tumanii dadhaban. Fuula tokkotti barreessan. Wanta tokkotti kennanii kana jaalaan beeku. Hin tumuu hin dadhaban caccabsanii fidhan. Warri isa dubbisan. Warri 50 fa'aa barreessitu jira. Innuma barreessisiisu. Inni kun rakkinaa dhufee fuula 50 diddoo barreessisiista. Sun maanni ofirratti summii ofirratti dabaluu jechaa. Sanarraa barannee siin jechuu kooti. Egaa yeroo deemnee yeroo chaarteraa geenyerra yeroo chaarteraa sana barnoota afaan Oromoo qubeedhaan akka geggeeffamu taasisuu keessatti qooda kennaa turtaniittu. Isa sana akkamitti galuu dandeessanii haala sana keessatti qoodni OPDO immoo maal ture? Yeroo barnoota afaan Oromoo gara qubeetti yookiin immoo laatiniidhaan akka inni baratamu yeroo taasistan sana qoodni isaanii maal ture kan OPDO isin akkamitti eegaltanii? Barsiisota immoo eessaa argattan turtan? Gaaffii gaariidha. Qubee sana afaan Oromootti diddiiruu yeroo gabaabduudha. Maaliif ji'a tokko caalaan turre TPLF PDRF wajjin OLF rakkoo keessa seene. Alatti OLF'n ABO'n alatti afaan qubee kana waaqa tokko wayyeessanii ittiin hojjetaa turan lafa jiranitti naannoo Damaaziin Beekii kanatti bakka hojjetaa turan karaa Wallaggaa kanatti aga tokko. Darbee waan achitti isaan qopheessanii isin agarra turre. Amma OLF yoo chaartaraa yoo galu sana pirogiraamiin isaa tokko isa ture. Qoodi guddaanis immoo isa ture tokko. Warra qooda guddaa keessaa tokko qubee sana
afaan oromootti diddiiruudha. Ajandaa guddaa ture. Kanaaf ijoollee achi gurbaan tokko Alamaayyoo jedhama. Naqamtetti baratee iskuulii garuu dhufee hisaaba fixeetu maatimaatiksii baratee Arsii kanaa barsiisa ture OLF'tti dhufee dabalame. Gara dhumaa namni kun barsiisaa waan tureef isaa hin erganii dhufee akka inni qubee kana anaa wajjin akka hojjennu godhamee asitti yoo sana galaasaatti ture yoo sana ala deemee dhufeera. Waan sana akka wanti ittiin hojjennu sunis akka karaa Wallaggaa kana karaa Bigii karaa dhiyaa kana duwwiitu hojjetu warri garanaa aksesiin qaban Sumaaleen itti cufteetti rakkina qabu guruupiin galaasaafaa. Na warri kun sana waa boqqu qindeessaniiru isa materiaalis gara sanaaf innee accidentally akka carraa ta'ee ibsaa guutamaa ministeera barnootaa ture. Ijoolleen achi keessa jirres dipaartimentii warra hojjetan durumaanu kan turan hiriyoonni keenya turan kan waliin barannee jara kanaa wajjin ijoollee Oromoo warri ta'an faasiliteetii goonee dipaartimentiin nuu kenname sana qindeessine gaamma bakka 5-6 kan hisaabaa kan afaanii kan saayinsii sooshaal saayinsii gargar babaamne. Ani Alamaayoon sana qindeessina turre inteensiidha baay'ee yeroo gabaabaadha. TPLF fi OLF wal waraana alaa wal ajjeesa katama kana keessattuu garuu sana hin tuunfumne. Achi keessattuu warri Oppidoo yaada sana hin fudhatan. Paarlaamaa irratti murtaa'e yeroo gabaabduu sanatti hin fudhatan. Maaliif ijoolleen Tigirees hin deeggaru? Isaanis kariikulamii afaan isaatiin qopheessaa jira Maqaleetti. Kanaaf kana dura dhaabban. Utuu warri Maqalee dura dhaabbatanii Oppidoon dura dhaaba. Hin fudhatu ture garuu fudhatanii isaanis nama ergan garuu nuti hojjetaa waanicha negatiifitti gaarii ija gaariidhaan ilaalan. Isaan duwwii miti kan Sidaamaas nu wajjin dhufanii ijoolleen Sidaamaa Waldamaanoo Dubbaaleetu ture inni Sidaamaa bilisa baasaa Sidaamaa sana kan hoogganaa ture isa ture Muqaadishoottis wal beekaa namoota keenyaa wajjin innis achuma paarlaamaa ture ijoollee Sidaamaa Gurbaa Xilawuun jedhan tokko du'ee dhiisee hin beeku yoo sana tokko isaa Muluu Jamaa Majaa kan jedhaman duraan paal warra Walaayittaati isaanis nama Walaayittaanis afaanitti ka diddiiru godhamee ture. Sumaaleen durumaa qabaa intinima sana kan warra Affaaris jalqabee ture. Warra Kushitik ta'e kun qubee sanatu qubee isaa kan Laatiinii kanatti ta'aaf. Nu intensively irratti hojjennee namoota kana bakka adda addaati walitti hin qabe tokko Booranarraa nama 3 Gujiirraa akkasuma kilaanii naannoorraa maaliif achi keessa argama jechi wordiin argamu qaba jechi Hararirraa Shawaa kana dhiyaa baha Wallaggarraa Ilubaaboor Jimma Harargee duwwaa keessa maannoo Walloo duwwiitu hin jiru. Kana walitti qabnee qopheessine akka gaariitti. Hin dandeessanii ji'oogiraafii diddiiruu nuun jedhanii warri yoo sana hojjetan achi Amaariyaadhaan hin dadhabneedhaan lakki nu rakkisuun. Fakkeenyaaf vaalii maal jettuun sududa namni tokko fide jechumaanuu keessaa sududa inni baafne yooma sana. Baay'ee intinii qaba. Lammaffaa naannoo tokko akkan fakkaanne gochuu irratti baay'ee rakkanne hojjenna. Gara dhiyaa kana gara Wallaggaa kana akka fakkaataa gara sii dhufe kan jedhan ololli ture. Olola sanaa cabsuudhaan akka inni wal qindaa'ee ta'u gochuu irratti iddoo hojjennesa. Itti milkooftanii amma sanas ammas komiinsa yeroo dheeraaf tureera jechuun kitaabonni barnootaa
looga gara lixaatiin barreeffamanii baay'een isaanii. Ololaani dhuguma akka jedhamu. Ilaa የምስራች ድምጽ waan jedhamu tokkotu ture reediyoon faanaa kana ta'e kamiin ta'e hin beeku dur. Isa keessatti ijoollee hedduun karaa makkaneessu ijoollee namni dubbisu waa barate ijoollee gara sanaa 12 fa'aa warra fixxe isaantu. Reediyoo sanaanii afaan loqoda wallaggaadhaanii haasa'u turan. Dhuguman ture wanta akkasii. Ololli sun ture hin cabe. Yoo gammachiisu du'e insidentii wayiin sitti maa. Nagallee waliin turre an akka tasaa Booranni na baase caakkaa turre. Caakkaa gara 7-5 asii Daawud fa'aan Tafarraa Waalan wajjin dhufanii nu fuudhanii. Daawud yoo jalattaa sa'uu loqoda kanaa nu hiikaa jedhee Booranni rakkisee. Ani achi waan tureef iddoo nan beekuuf nama naan haasaa akkuma sanatti. Innaan abadan hin ta'u jedhe Daawud na yaadadha. Hundinne afaan Oromootti nama hiikuun barbaachisu kan jedhu. Har'a olaaltee Booranni hunduma caalaa baalansii godhee waaltessee kanaa sa'u Booranam baay'ee miidhaga. Jechuun dansaas hin beekaa, mishaas hin beekaa, gameessas hin beekaa, baroos hin beekaa, qooqas hin beekaa. Hin beeka garuu dansaa hidhee haasa'a. Innaa kanaaf inni milkaa'eera. Qubeen sun isa duwwii mootuu hin ta'in qubee jenereeshinii har'ammaa 2014tti mootummaa wayyaanee galagalche kun qubee jenereeshinii sanarraa ka'a. Inni milkii guddaa qaba. Milkii guddaa qaban. Haa ta'u mee gara xumuraattis deddeemna. Saatii dheeraa haasofnee yeroo adda bilisummaa Oromoo chaartira keessaa ba'u utuun chaartira keessaa ba'uu isaa ifatti utuun ibsin isin immoo gara Keeniyaatti deemtani. Gara Keeniyaatti deemtanii booda sachirraatti gara Noorweey deemtanii yeroo ta'e booda adda bilisummaa Oromoo keessaa immoo baatani. Adda bilisummaa Oromoo keessaa maaliif baatanii? Isa kana akkamitti nu ibsitu? Rakkoon uumame maal ture? Mee isa kana nu yaadachiisa. Mata dureen kun baay'ee dheeraadha. Kitaaba keessatti barreeffamee jira. Namni baay'een kitaaba kana yoo argate dubbisuu danda'a. Dheeraadha garuu asiitu waajjirri hin cufamin keessaa bahe. OLF keessaa chaartarii keessaa baheera garuu waajjirri hin jira ture. Usuma hin beekin paaspoortii koo fuudhanii dhaqennaan leenca ture. Nama 3 turre. Boruu dhaddachaa dhiyoo du'e immoo waggaa tokko. Ijoollee Booranaatti immoo wajjin ture. Dhaddacha kan jedhu immoo Gujiidhaan Keeniyaatti du'e innis. Yoo guyyaa bitanne sanatti nama Shaalaqaa Jaatanii jedhamu nama hiriyaa keenya waliin turre bulchaa Booranaa ture nama jabaa keessumaa Boorana kana gargaaruu irratti. Jaatanii Alii ajjeesan. Namni tokko nutti bilbilee dhaquu hin dandeessan baay'ee rakkoodha. Har'a yoo hiriirarra jiru isin immoo bor deemtu hiriirre. Booranni hiriira baay'ee Keeniyaadha. Guute Booranni Naayiroobii. Jennaan ani kutadhee nannaqaan jedhee namni lamaan tokko naa wajjin deemte ijoolleen. Ofumaasii wajjin deemnaa ani kutatanii dhufanii. An duraan mana hidhaatii ergan bahe hojii gaariin hojjedhe ammas garuma Booranaa sanatti ganna deebisan yoo inni siyaariin hojjedhan ture. Baqataa kanan Luuqii fi Qoriyoolee jedhu isaan qubatan achi agguura karaa Dolloo. Biriijii tokko warri wasti Jarmanii nu ijaaranii waggaa 3 hojjedhe ji'a waggaa 3 wayi. Isa hojjedhee booddee keessaan ariitee dargiin. Warra tagguurtu kun jaarooliidha. Ijoolleen isaanii nu waraanaa bayi keessaa naan jiran. Keesii kanaa dhamtiidhan yookiin namtannaan dhiisee bahe. Kamittan taa'e waggaa tokko. Isaanuun turreen kufanii mootummaan kufee OLFis biyya galee hojii matti deebi'ee jechuu kooti. Kanaan sana booddee sana maaliifan kaasee yoo baqataa keessa yoo inni saarii keessa hojjette carraa qabda biyya kamiin akkatti filattu lafatti wanti oolu. Warri yoo inni saarii keessa hojjetan Kanadaa Keeniyaa jiranii hiriyoota kooti wal beennaa amma isaan bakka gaarii jiru naa tolchanii
Kanadaa qofa ture Kanadaan hin feene Kanadaan leencoon isin ariite ofirraa. Austraaliyaan naqadhee Noorween hin fudhannaan Noorwee qubadhee jechaa Noorwee deemee gaaffii kee gara gaaffii keetti dhufuudhaaf leencos Kanadaa irraa bahee Noorwee dhufee qubatee gara waggaa 14 jiraate waliin jiraanne Noorwee rakkinnammaa masmaraatti wallafii gidduutti rakkina adda addaa dhalate. Rakkina adda addaa jalqabaa qacaawaan jedhamu kan galaasaa fa'aa bobiyyuus dabalee baasan. Sanaan mormine daawuduma wajjin qoda sabaas asmaraa naannoo naaqafaa sanatti godhame dhaqeen 2004 2004 garma ji'a tokko 7 taa'een maaliif horii alaan naqa horii qaba hoteelan qabadhee naaqafaa diddirtee baay'ee ta'a ijoolleen turbaaniidhaatti waliin ture ijoolleen hojiirra jijjiiru ijoollee Eertiraa kana wajjin addeebinee osoo kanaan jirru warra akka jeneraal Kamaal Haayiluun faanillee booddee dhufanii gammachuu ayyaanaa fa'aa wajjin karaa gadi yana ba'anii jalqabaa inni kun hiriira galee yoo dhaqu dhaqqamoota bichaa dhumate jedhu qaada qabnaa. Sun turiin rakkoo uumame. Maaliif warri kuni ofiisaroota levelii gureerraatti rakkisa. Kan waliin galle ideoloojiin isaas adda ta'uu danda'a. Gargar bahan warra wallee fi geggeessuun sirnaan ittiin gochuu hin dandeenye. Wal tuffachuun dhufee gargarraa bahanii Kamaal fa'aa waa ijaarratan biraa ijaarratan. Isa haga tokkotti irraa dhowwine. Leencoo fa'aa warri kun amma isaan duratti warra duraan ture olleef of keessaa baaseera. Leencoo Diimaa Taaddasaa warra kanaa barreessanii keessaa baasan. Leencoo Indidee keessa ture. Araaramii lakkii lolini jara kanaa wal lolin personalii waliin jedhee nan daawudiin dirqama qaba waan hojjedhu olaa. Jara kanaa hojii waraaramte sumaaf gargaaraa kan jedhu ture yaadi kan koo dide. Nama gara 35 isaanii jalqaba keessaa baane nun. ODF'n isin ijaaramne dhiibnee sama baan. Ati isin baatee maaliifi gargar tigachaa amma immoo isa kana bor immoo kan biraa ta'a. Hin ta'u hin jedhu. Abdiis hin qabnu amantaas hin qabnu warra Eertiraarraa warri ala turre. Booda suma kanaan jirru. Sababii qoqqoodiinsi achi keessatti uumamaa turee fi baatanii isin. Isuma gara malee sababa biraa waan dhiyeessitan hin qabne. Warra kaan hin baasan. Ana nama hin baafne nama biraas hin baafne. Garuu ijoolleen hedduu turan warri hojiin itti kan nama hojjetaa turan. Amma warra duraa amma akka dhaga'amutti gorsitoota jedhaniiti kan malee kallattiidhaan miseensummaa irraa miti kan ba'an. Warra akka Dr. Taaddasee fa'aa Xahaa fa'aa isaan kun yuuba jedhamaniiti kan ba'an miti. Yuuba jedhanii haa ba'an malee dirqama hin qaban. Yuubaan maqaadhuma. Yuubaa jedhanii nama haaraatti galchuu bakka sana kakkee'achuutu ture. Booda mufii guddaa fide walgahii koraa sabaa sanarrattis akkaataa itti filames nu gammachiifne dhiibnee nuyi. Isa 2004 sana. Horii sana. Sana booddee jechuun rakkina hin qabnu garuu asimmoo ho'aadha biyya keessaa wanti qeerroo kana hin dhageenyaa mimmiidhagaadha baay'ee. Korri sun rakkoo qaba ture jechuudha? Hin qabu. Hin qabu akkaataa itti filameetu akka ilaalcha keenyaatti rakkina xixiqqaa qaba. Xixiqqaa qaba. Jechuun akka itti mufachiise qaba. Gallee gara gaaffii keetti deebi'uuf ODF adaa'oo sana ijaaruutti leencoo Kanadaarraa dhufee gaafa galu yoo bahanne yuuba baay'ee warri kaan dhiisanii bahanii dide. Waan dhaaban ijaare keessaan bahee dide. Dhaqee asmaraallee dide.
si ari'anneen seenyee booddee itti barreessanii ari'an. Olle filiidoniin itti barramee Daawud arii hin gammanne yoo sana waan biraa ijaaruu qabna kan jedhu. Isaan duratti kana Daawud kitaaba 2 barreesseera. Tokko qabsoon hidhannoodhaan sichi hin milkaa'u kan jedhu qaba. Karaa nagaatiin dimokiraatik waan dimokiraasii hundeeffatee yoo ta'e malee qabsoon hidhannoodhaan dhaqee qabate asmaraas ilaalaa jira. Kan biraas milkaa'u kan jedhu kitaaba barreesse. Kitaaba isaa argitee hin beeku. Kilaashii irratti X godhee kaa'ee kitaaba isaa publishii godhe. Sanaan kan ka'e egaa ulfeedhoo hedduun keenya erga baane nu isa dura baane keessaa. Isin utuun bahiin sana mee utuu dhaaba keessaa utuun bahiin namoota gara 35 yookiin 40 taatanii baatan suni falli biraan jiru ture dhaaba keessaa ba'uurra? Falli biraa waa gochuu hin dandeenyu. Dhaabichi ukkaanfamee jira achitti. Baay'ee rakkisaadha. Asmaraa komunikeetii gootee intinii gochuunis baay'ee rakkisaadha. Rakkoo meeqaan dhannee sanayyuu. Aeropilaanii Norwee ka'ee Milaanoo qubadhee Milaanoo irraa kan Eertiraa caccabaa tokko aeropilaanii tokko dhannee qabuutu dhayyuus. Dhannee komunikeeshinii isaa baay'ee rakkoodha. Ijoolleedhaa horiillee erguudhaaf hin ergina ijoollee tokko maqaa isaaniis hin dha'u. Rakkisaadha natus fudhatus jalaa barbaadan. Kanaaf komunikeeshiniin isaa hamaa ture. Amma caasaan alaa jira. Isinis caasaa alaa keessa hojjetaa turtanii. Achitti mari'attanii wantoota godhamuu qabu. Fakkeenyaaf bara kamidha kan baatan? Kudha tokkootti jaarri adaa'oonatti fakkaata. 12 yookiin waan 12 gara isa dursa xiqqoon gara 10. Ba'uun dhaabaa keessaa ba'uun gara 10ti. Amma gaa korri sabaas jira. Korri sabaa waan kan amma isin yaada kana 2004 dhiyaataniitu korarratti yaada addaa yoo qabaattanii korarratti dhiyeessitanii yaadi keessan sun falmamee achirratti sirreeffamuu moo dhaaba waggaa dheeraa keessatti qabsoo gaggeessaa turtan namni hammi sun keessaa ba'uurra furmaata kan biraa tooftaa kan biraatiin adeemsa kan biraatiin wantoota sirreeffamuu qaban jettanii wanti isin lafa keessan jira jechuun kana sirreessuu qabdu yookiin immoo kunutu sirreeffatame gaariidha jettanii waan lafa keessaniif. An kana yaadadhu namoota gurguddaatu dhaqe namoota Oromoo keessatti beekamoo ati mana baara sumsaallee dhattee araaramaati tokko ta'aa hojjedhaadhanii Asmaraa dhaqan. Namni Didee Daawud actually. Didee Kamal Faan isheen jedhanii definitely kan beeknu Daawudii Kamal Faan asittan argamalee hin beekun. Isaanis ni ta'anii duraan galaa isaanis bayeeraa achuma immoo galaa isaanis Eertirichi immoo barbaada. Akka inni faffaca'us barbaada natti fakkaata. Baay'een kana haalli kun gaafa ta'uu keessaa baanee leencoo dhufee gamma erga ofii ari'amee bahee gaditti taa'ee waggaa tokko guutuu maal akka hojjennu ji'a 7 barruun faca'eetu miseensa warri ta'e dhumaatti ideoloojii isaa maal akka ta'u karaa nagaatiin akka qabsuun isa dubbifnaa walii dubbisiifnee salphaadha biyya alaatii wal quunnamuu yeroo sana intinni dhalateera amma wanti social media kun alatti beekamaadha. Isarraatti wal argineetu diskasii goonaa naasomnaa waggaa tokko guutuu erga ta'uun kun qindeessinee Ameerikaatti dhannee Minneapolisitti egzikutiiviin itti filamee Central Committeen itti filamee Diimaan lammaffaa ta'ee leencoo dura ta'ee itti filama. Amma gaa dhaabaa keessaa baatanii booda yeroo adda addaatti waltajjii adda addaa qopheessaa turtanii waltajjii adda addaa qopheessitanii keessuma walgahii bargan kan qopheessitan tokko achirratti hoogganoonni ABOs kan dhufanii irratti hirmaatan tokko jira. Inni ABO keessaatu hin bahin. Akkuma kora sabaa booda 2006 waggaa lamaan dura koratu ture.
Isa qooda fudhannee addeebinee bargan sana qopheessine. Yeroo sana leencoo achi taa'eetu nu gargaara. Kanadaa ta'eetu achuma taa'ee nu gargaaree gurbaa tokko wajjin qopheessine actually. Utuma abaaboo keessa jirtanii jechuudha. Abaaboo keessa irra usan. Ganaadha baan. Gara 11tti baane siin jedhamti. Gara 11tti waggaa. Akkas taanaani qoqqoodinsi kuni keessumaa abaaboo jijjiiramaa jedhamee kan Kamaal fa'aa, Jeneraal Hayiluun fa'aa kan abaaboo keessaa ba'an 2008 booda. Walga'iin bargan sun 2006. Abaaboo keessaa ba'uun keessan immoo walga'ii sana irratti immoo kan godhamaa ture jira. Walga'iin sun maal ture qabiyyeessa? Kan maaliif qopheessitan ture? Kan bargan moo? Kan bargan publicity dhumaa fi wayyaanee intensiively rakkina guddaa uumaa jiru biyyanatti. Rakkina sanaa warri Norway argaa jiru. Oromoo illee argan Oromoo agartee shaffanamee ture hin beeku. Utuu caallee jirru jedha kitaabi tokko. Agartee waan xiqqootu isa guddaa kana liqimsee hin beekamu. Irraa agabarri sun irraa bahee mul'atanii argan. Warri wayyaaneedhaaf shaabiyaa gargaaraa turan nuyi bariisin hin beeknu naan jedhan. Hedduu inni ji'oodhaan gargaaraa ba'anii garuu isin hin beeknu wanti xiqqoo tokko qaxaleef kennaa turre fakkaatu malee Oromoo maal akka ta'e hin beeknu turre naan jedhan yoo naqu. As refuujii Oromoo ta'ee kana ture jalqaba biyyisan. Tamaaronni warri ta'anii turan. Gaaffii keetiif. Kaayyoo walga'ii sanaa maalidha? Kaayyoon gaaffii walga'ii sanaa isuma namoota tokko jara sana baamnee haasa'u waliin hunduma isaanii dhufe. Executive Committee tokko nama tokkichatu hafe. Ittaanaasaa bultuun biyyoodhamu Kanadaa Melbourne jira. Isa duwwii tafee achi waaqindeessama hunduma isaanii dhufe. Hoteela guddaa ta'u keessatti horii guddaatti baase foreign ministeeriin Norway. Nam takka wal argee waan ta'u Oromoon ofumaa calluma dheetti yaa'e hundinuu dhaqe. Miseensa kan ta'es kan hin taa'e dhaqe. Qooda fudhatee guddaa ture. Leencoon turre yoo sana. Waggaa 2-3 booddee dhufa. Achi immoo ari'amee maannoo Torontoodha. Garuu isa tokko qindeesse anaaf guddinaa fufaa jedhu immoo jira. Barroo tokko beektee hin beeku. Amma uchuma jira siloo. Hin qopheessine. Maaliif guddinaan naannoo sana waan qabatuuf faranjii tokkotti sisikeentinii godha ture booddeen fagoodhaa dhaqeen bakka biraan jira. Qeebira taa'ee waliin qopheessine. Namoota kana affeerre gaa nama hedduu affeerre. Akka David Shin nama asii ambaasaaddara ture fa'a. Muhammad Saffaan kun Saffaan fa'a hundi isaanii dhufe alaa. Bayyaan fa'a. Kan biraa biyya Ingilizii irraa nama guddaa tokko madoo hidhiiseen fi Profeesarii Qilaamaa fa'aan jedhu turuu yoo Mazammir fa'aa kan barsiise law schoolitti. Amma isa maal milkeessuufidha kan walga'ii sana amma waa'ee walga'ii sana? Walga'iin sun publicity tolchuudhaa fi lammaffaa akkaataatti ijaaramnee wayyaanee dura dhaabbannuudha. It is a diplomatic workidha. Maali Ameerikaa irraa Jarmanii irraa namoota figarii waamamee dhufan. Mootummaan Norway yeroo sana mootummaa wayyaanee kana kuffisuu fi si wajjin mari'ate jechuudha? Kanaaf baajata baase? Mootummaan kuffisan isaan mootummaa wajjin nama akka nagaadhaan hojjetu barbaadu. Akkamitti baajata baasanii kana hunda mormitootaa fi dhiibbaatti godhanii akka nu gallu barbaadu isaan. Akka nu gallu biyya keessa akka nu gallu barbaadu. Baajatiin rakkisu xiqqaadha. Xiqqaadha warra akka Jarmanii warra akka Norweetii. Horii ija keenyaaf akka ilaalcha keenyaatti guddaa isaaniif xiqqaadha. Jechuun amma walga'ii sana irratti kan amma kitaaba Boleencoo keessattis barreeffamee akka jirutti karaa addaatiinis akka ibsamutti walga'iin suni akkuma isin jalqaba ibsitan adda bilisummaa Oromoo sagantaa isaa akka jijjiirratu tokko sagantaa siyaasaa akka jijjiiru qabsoo hidhannoo akka dhiisu
qorannoon achirratti dhiyaate illee wantoota kana wajjin wal qabatan keessumaa kan David Shinfaa dhiyeessanii namoonni kan biraanis kan dhiyeessanii dhimmoo qabsoo hidhannoo fi wantoota kana wajjin wal qabatee adda bilisummaa Oromoo sagantaa jijjiirachuu kan jedhudha jedhama. Sagantaa jijjiiruutu hin ta'in akkaataa inni itti qawweedhaan dura dhaabbachuurra galee karaa nagaatiin hojjetudha malee sagantaa tootalii jijjiiruu miti. Akkan quba qabutti haa danda'ame akkaataatti warri Norweesi. Obbo Leecoon akkasitti barreessani garuu. Isuma jechuudha jechuun sagantaatu hin ta'in akkaataa adeemsa isaa akka jijjiirratu jechaadha. Amma danda'ametti gara qawwee irraa karaa nagaatiin yoo danda'ame. Wayyaanis kanaan amansiifnaadha warri baases. Achiin sana booddee immoo ani intini yoo affeeranii bar Mallasit dhufeem sana duuba waggaa tokko waggaa lama booddee dhufe bar. Isas wayisi badhaamne jedhanii waaman warra maadabariyaa wayii hojjetan isaantu horii kennina jedhanii horii isaanii gara 200 horii guddaa miti kennaniif dhufee ture. Sana booda irratti hojjetaa ture warra Norwee baay'ee itti dadhabu turan. Amma adda bilisummaa Oromoo yeroo darbee gaafa na duree adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawudiin yeroo interviyuu godhu dhimma kana kaasnee turre. Isa kana nuti kaayyoon walgahii sanaa maal akka ta'e sirriitti nuun ibsamne iyyuu ture gaafa nu waaman iyyuu nu sirriitti iyyuu hin beeknu. Garuu walgahii sana irratti adda bilisummaa Oromoo harka micciiruu fi yookiin immoo kiyyoo keessa nu galchuu fi walgahii sana irratti nu waamanii sana booda miseensonni achitti hirmaatanis yaada isaanii sana didanii harkatti kuffisanii malee adda bilisummaa Oromoo kiyyoo keessa galchuu ture walgahiin sun jedhanii ibsani. Warri akka inni jedhutti warri tokko tokko dhugaadha. Maaliif warri tokko tokko deemsa OLF diddiiruudhaa fi kana gootan warri jedhan warra akka Asaffaa Jaalataa fa'aa turan yaadadha. Dhuma irratti hin dhufu yoo booddee dhufe yaadadha. Muhammad Hassan eenyu addisuuti. Jarri kun Ameerikaa irraa dhufanii warri tokko tokko warri ri'aaktii godhanii turan. Wayyaanuma wajjin inni sun haasa'amuu qaba kan jedhu yaadi ture. Karaa nagaatiin haasa'amuun suni abaa'oo hin gargaara kan jedhu yaadi ture. Dhuguma adii fi diimaa gargar bahee itti himamne daawurfaa yoo dhufan. Wagaa'icha gammadanii dhufan hundi isaanii tokkoffaa achi gartee ukkamamanii taa'u Asmaraa. Wanti nu kaffalameefii dhufan. Torban tokko caalaa ta'anii deeman. Rakkoo tokko malee waan baamne. Kanaafi waan isaan gargaaru ture malee waan hamaan turre. Abaa'oo hin gargaara ture yaadi sun toorri jirra oolee hin gargaara ture. Maaliif deebi'anis waan goone baay'ee rakkisanii nama irratti ijaaranii rakkisaa turan. Yeroo sana nama Biraanuun faanis kan biroos turanii, kan Sumaalee turanii, kan Dabuubii Sudaanis turanii. Isaan nama gartee nama kekkeeyatu warra Eertiraa akkuma amma godhan kan. Amma 2012 kora ture miti kora sabaa kan adda bilisummaa Oromoo ture. Isaan akkuma hin qabuun. Jechuun isa booda amma korri sin dhufa waan ta'eef korri yerootti yeroon isaa haa dheeratu iyyuu malee korri hin gaggeeffama. Komiinsi irratti ka'uutu jiraaf hin jedha. Dhimma kana wajjin wal qabsiisee. Adda bilisummaa Oromoo keessaa ba'uu keessan baay'inaan namoonni hammi sun ba'uu dabalatee yaada sin dhiyeessitan karaa mootummaa Norweeyin karaa qaama alaatiin karaa qaamota dantaa qabsoo Oromoo kana baay'ee ofittiin fudhanne isaan wajjirraan haasa'anii waan kana dhiibbaa gochuurraa kora irratti dhiyaatanii sagantaa jijjiiruus yoo ta'e tooftaa qabsoo jijjiiruus karaa nagaa geggeessuus yoo ta'e kora irratti yaada isaanii dhiyeeffatanii yaadi isaanii falmiif dhiyaate yoo korri fudhate itti deemuu danda'u ture. Garuu isa kana dhiisanii karaa qaxxaamuraatiin deemanii dhaabicha harka micciiruu fi yaalii taasifamaa turedha.
jedhamee komiin walgahii sanaanis wal qabatee dhaaba keessaa ba'uu namoota sanaa wajjinis wal qabatee waan ka'uufin isinii kaase kan. Ilaa kora satama dhumaa garaa dhumaa sanaa keessan turre namoota waamanii namni dhaqeera. Waa tokko wayyeessuu yaalanii natti fakkaata. Daawud Faanis nummoo waan sana jalqabne irraa sana. Kan inni adaa'u. Ada Demokraat Oromoo kan jedhu sana. Wanti diddiiramu baay'een jiru. Maaliifi dhugaadhumatti olaalle baay'ee rakkina keessa turan isaanu. Amma kora irratti yaada isaanii dhiyeeffachuu danda'u kan jedhu sana maaliin dabaru? Sakam? Kora irratti yaada isaanii dhiyeeffatanii falmisiisanii yaada isaanii sana achi keessatti calaqqisiisuu danda'u. Kora sakam? Koruma sabaa fedhe haa ta'u. Kora sabaa kanatti kora sabaa Eertiraatti ta'e sana keessatti waa dhiyeeffachuudhaaf baay'ee hin turre. Lama moo tokko ture natti isa tokko beekasa 2004 2004 nama baay'ee ture abbaan biyyaa fa'aa illee dhaqaniiru nama gurguddaa baay'ee ture garuu nama muraasatu intini godhaa ture totochoosaa ture wanticha callimnee dhaggeeffanne maaliifi haala saalaallaan anatti akka kootti natti miidhaguudinaan hin turre keessaan bahee kophaa koollee miti mari'adheen nama 30 caala lakkoofsa isaa ammayyaadha malee keessaa dhiibnee ba'an. Ofii isaanii rakkina keessa jiru baay'ee gaddinaaf namoota tokko nagarra nama quunnamna ijoollee Daawud Duwwiis miti amma warra akka qajeelaa fa'aa toleeraa fa'aa kanaa warra biroos inuma garra. Gargaarsa tokkos waliif hin goona. Garuu rakkinni guddaan jiru agartee hosteejii godhee si keeyatee ittiin lola baadimee booddeedha miti kan naqan. Baay'ee rakkatanii naanna'aniitu almost meeqa naanna'a Daawudiif abbaan caalaa 360 jedhan naanna'an Itoophiyaa kana. Naayiroobii ka'anii Ugaandaadhaa Yemen Moqaadishoo indagana deebi'anii Eertiraa dhaqan. Hamma kana itti rakkatan jechuukooti. Lafa dhaqan. Otoo lolli baadimmee hin taane rakkina yoo ture jecha. Gaafa jalqabaa adda bilisummaa Oromoo gaafa hundeeffamu namoota kan itti kakaasaa turtanii Oromiyaa walabaa fi dimokiraatoftuu taatee ijaarraa jettaniiti. Kaayyoo sanarraati kan yaada keessan jijjiiraa dhuftan yoomirraa kaastaniiti? Yaadi sun ture. Oromiyaa walaba kan jedhu akkasumatti hawaasofnus sitti meen ture. Pirogiraama ABO keessan jiru explicitly ifatti hin jiru. Yoo rakkinni dhalate yoo sun ta'uudhaa baate yoo keessatti hojjechuu hin danda'amne dhumarratti hin dhaabanna kan jedhu jira. Kiloozii wayyaa keessa kaa'amee jira malee. Suni propaagandaa tokko ABO'tti maqaa balleessuuf kan irratti hojjetame baay'eetu jira. Biyya diiguu fi yoo citee bahuu biyya kana facaasaa jedhanii irratti hojjetaa turan. ABO'ni Oromoo keessaa bahe. Oromoon nama hin diigu, nama walitti qaba malee aadaa isaa keessatti dimokiraatikii kan isa baasu dimokiraatikaliidhaanii hojjechuudha. Rakkinni wayyaaneen maayinoritiidha turanii kanaafi waan dimokiraasii itti namanan. Dimokiraasii itti amanuudhaafi intini qabaachuu qabda. Isaan baay'ee waan xiqqoo ta'aniif dimokiraatikalii intini waan cuucamu hin dhabamu. Humnaaf isaan barbaachisa. Isaan milikiidha nuuf hin ta'u. Amma akkamitti amantu? Oromoon yoo biyya mataa isaa qabaate moo Itoophiyaa keessa jiraate wayya jettanii yaaddu? Sababii maal dhiyeessitu? Oromoon risoorsii isaa qabeenya isaa dhuunfannaani kanuma isaa yoo dhuunfate Itoophiyaa guutummaadha jechaadha. Qabeenyi biyyanaa harki 60 Oromiyaa keessa jira. Kanaafi
warra kaan ofitti qabdee yoo waliin jiraatte Oromoodhaaf bu'aa qaba. Baay'ee qaba amma. Amma yeroo kanatti keessumatti hamma ofii keetii haga tokko rakkannee jiraatu malee geggeessitutti qooda leencaa qabda. Qabeenya kee irratti. Geggeessuun sun yoo hafe fakkeenyaaf biyya kana saboota bifa sirna federaalaatu jira. Paarlaamaan yoo muummicha ministeeraa nama biraa filate yoo Oromoo ta'uu baate gaafa sana immoo sirrii ta'a jechuudha walabummaa Oromiyaan. Walabummaa yeroo sayoonni filate atammallee qabeenya kee erga dhuunfatte baay'ina erga qabaattee harka guddaa taate maajoritii sadhan kana. Inni murteeffatta bare koo rakkina tokko malee kan keerraa hankee namni dhufee duraan fudhatu warra. Waraanas ni jaarrattaam. Asee democratically self-determination walumaan jiraataa hin dandeessa bara. Dimokiraasiin jiraannaan rakkina hin qabu. Dimokiraasiin hin jiraannaan eessattuu yeroo kamiyyuu rakkoodha. Federalizimiin wayyaaneedhaan OLF dabalee lafa kaa'ame sun baay'ee bareedaadha. Maal hin dhabe dimokiraatikii miti. Dimokiraatikii miti. Centrally controlledidha. Walakkaadhaa akkuma kan Haile Sillaasee akkuma kan Dargii walakkaadhaa ijoolleen Tigree to'ataa turan. Kanaafi Oromoon dimokiraasiin baqatu danda'ee baqachuu hin danda'u. Biyya kana keessatti dimokiraasii Oromoodhaaf bu'aa guddaa qaba. Bu'aa guddaa qaba. Ittaanee dhugaa namatti yoo ilaalle warra akka Somaalee warra akka Affaar kanaafis hin gargaara. Warri kibbaa kun immoo akka hin faca'an illee isaan godha. Dimokiraasii mirga kennitaaf agartee. Haa ta'u gaaffii koo kan hin qopheeffadhe xumureera. Wanti naaf jettan yoo jiraate yaadi dhumaa dhaamsa isin dabarsuu barbaaddanis yoo jiraate daqiiqaa muraasa keessatti yaada keessan akka ibsattan carraa isinii kenna. Adda duraa hedduu galatoomaa warri qopheessitaniin jedha. Gaariidha. Seenaadha waan darbe irratti haasofne gara caalaa dhuma kanarratti maal ta'uu qaba kan jedhu malee. Kana tarii warra duraan nageenye dhaloota ammaatiif akka hubatamuuf hin gargaara ta'a. Yaadichi bareedaadha. Hedduu galatooma waan akkasii ittuma fuftanii irratti hojjechuun bu'aa qaba. Galatoomaa. Hayyee fayyaa ta'a yeroo keessan akkasumallee fageenya dheeraa deemtanii sitti dhuftanii yaada keessan nu gumaachuu keessaniif baay'ee guddaa godheen isin galateeffadha maqaa daawwattoota keenyaatiin ulfaadhaa umurii dheeradhaa isiniin jedha. Galatooma fayyaa ta'i. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin keenya har'aa kan keessummaa keenya obbo Dheeressaa Qixxee waliin taasifne kan haga ammaati. Qophii keenya kanarraa hubannoo gaarii argattaniittu jedhee namana yeroo biraa keessummaa kan biraatiin haga walitti deebinutti nagaan tura. Qophicha qopheessuun kan isin biraan ga'an Biqilaa Amanuuti. Nagaan.